Abbaan yeroodhaan galee ciisee miti hima. Eenyuree kun anas ciise. Osoo anaan hin mari'atin keessummaa fiddee bulchuu jalqabde moo waa inni waasa? Ajaa'iba! Akka abbaa warraa tokkotti keessummaa kamuu fiddee gara mana kana hoo bulchitu ani beekuun qabu jedhan. Akkamii? Maalii waansa? Kuni dhiira moo dhalaadhaa jedha? Kilakkeen kun dhalaadha. Ammamitti ga'a? Dhalaallee taanaan haa ta'uma. Lakkeen moo dubbii biraa dhalata? Ammamitti ga'a jiran, akkamitti bareedaa jiran. Ammam ga'a jiran maal? Maalinni? Maaltu? Maal gochaa jirtu? Rifachaan jira qaba. Ati maal asii goota yaafachuu? Hani? Sirbaan jira. Sirbaa ooltu ati akka abbaa warraa tokkotti ani beekuun qabu? Mana maaliitiif immoo? Akka abbaa warraa tokkotti sirbaa ooltullee isa beekuun qaban. Kana beektu? Baandii gurmeessuufi? Amma waan biraa haasa'uu dhiisiti sababuma siree dhiistee asirra raftu kana natti himi. Siree sitti dhiphate immoo maal jechuudha? Isuma kootiitu mana gahaa asina agaarraattu argee beeku jechuudha. Kitaaba nana. Seenis akkuma gosotti fuudhe. Seenis akkuma sitti fuudhe siin jette. Bagana kan mesti kak. Bagana kan ni daddafi nan jarjara. Tole rakkoon qabu. Ni sirreessa bareechee wanti sirreessa. Gaafa ni mochuudha. Waan isaa qabachuma jijjiiruu barbaade maal moorri kee mooruma harbaa fakkaata. Miti. Akka ni jedhu jechuudha. Seexanatu ija koona kabaleedha moo maal hojjennu tuffisee. Maal jechuun rifeensa na sirreessi takaa. Maal goofaree nama filee dhufe fakkaanni amma ta'e kana isa san si sirreessan. Rifeensa bareedaan qaba nama na sirreessin sin jechaan jiram. Tole diizaayinii akka midhaasinu. Gaaffii gaarii na gaafatte. Istaayilii gaariiti. Istaayilii baranaatiin daddafi na babbareechi. Dhugaa jettaa kanuma moo
Amma kana maashinii kodhaan muruurra maqasiidhaan keessuma isaan si gaggabaabsachaa jiran. Qottoo maaf hin taane? Daddafina sirreessin. Ati kun miskiinumadhaan amma hin garuu jechuudha. Rifeensi kee kuni qottoo mayyuu na jalaa doomsa seeqota geenyudha. Yaa abbaa cinqii maal keessattan seenee? Ammati kana rifeensa baadhee deema hin taa'e. Akkana hin jedhu garuu jechuudha. Istaayilii rifeensa kanaa baay'ee isaanii na biratti sirreessan. Garuu akkaataan itti sirreesse beenzila itti firfirsee kibriitiitti caaruudhaan lammata rifeensa sirreeffatudha. Akka isaan irra kennetti baasiraan bilisan isaan godha. Miti? Ekoo bilisteena qabda. Rakkoon qabu siin sirreessaa rakkoo maaf immoo nama nana sirreessi. siin sirreessa haa maal jedhaa kun? Tolu. Abbaan fe'ii maal ta'anii turanii amma yooma? Hanga yoona ciisanii jiru moo? Maal na dhageessu sittin dubbataa jira hoo? Dubbisaan jira. Maaloo daraa du'a kooti. Kanoo erga bari'ee dubbistee siif galii keessaa jecha tokko miinatti mimee. Siif hin galuu naan jechuu barbaadde? Lakkii? Kanuma siif galii keessaa jecha tokko akkanatti himtuu barbaadeeni malee. Ati hin dubbifattuure? Ani yeroo koo kamiin hin dubbisa jetteeti. Waatuma yeroo qabaadheeyyuu kitaaba mana kana keessa jiran hin dubbisu. Maallaa godhaan dubbisa jettee? Lakki boo dubbisii. Maal irraa dhumaaf immoo? Lakkii? Atiyyuu barii halkaniin yoo akkanatti akka lukkuu dheedhii argattee akkanatti gaditti jennaan irraa waliin jettu kaa lama taanee akka maachiin hafnuu fiire. Wanni nama jijjiirree kun maal godha jettee? Midhaan firii qabu yeroo hundumaa gaduma jedha. Ahaa, atamma firii godhatteettaa jechuudha. Maaloo kaa yooma dhaamee gumbiitti nuuf galaa. Wanti gochaan hin mul'anne kun. Anan jedhu akkuma mudhii fi gateetti meetiraan safara sana sitti fakkaate beekumsa? Mudhii fi gateetti namaa safarooni guyyaa lamaa sadii keessatti huccuu ta'ee bahee qaama namaarraa mul'ata. Dhoksaa tokko hin qabu ibsaa addaas hin barbaachisu. Moo ogummaa koo tuffachuu barbaaddeeti? Mana kana mee kan baatee jiru ana. Siif hin galu malee. Ani amma ogummaan kamuu hin tuffatamu jedheera. Ogummaa kamuu hin tuffanne. Dhageessee mana kana kophaattan baadhaan jettu abbaan manaa jira. Akkas taanaan gahee abbaa manummaa keetii baadhuka. Hin dogoggoriin abbaan mana kanaa isa nutti kireessedha. Nuti immoo kireeffattoota. Argitee? Bu'aa dubbisuu keetii. Sagalee kee immoo gadi qabadhu. Sirumaayyuu jiin isaa gahee jira. Kan manni kiraa. Kaffalis hin jedhe. Maali nagaa miti? Lakki nagaadha abbaa. Nuti raaftaniittu jenneeti yaadaa turre edaasin gadi baatanii? Qilleensa fudhadha jedhee tanan gadi ba'e. Noora. Tole. Noora baanaa. Naman. Na sirreessita moo na sirreessitu jarjaraan jira sin jechaan jiram. Isa deemuudhaaf jarjartaan jedhima. Si fakkaatonni kimmoo baay'ee makaraanaa haaftunaa. Baay'ee masinii gaddachu. Waanuma addunyaa harkatti baatanii deemtan tokko fakkeessitu. Dubbiitu dubbii kaaseedha argite. Kanarree dhugaa jettee. Addunyaan bar harkuma keenya irra jirti. Dhugaa keedhaa. Eesoof daam. Namni somu maaman sama. Haasaas akkasii achumatti of dandeessee malee anaan keessa nan galchii. Ati qaama hawaasa kanaa miti? Ilaagaa. Anaan asumatti na buusi. Isa yaada dhuunfaa keessanii fuutanii yaada hawaasaatiin haguugdan tokkoon jibban. Jaalladhu. Si yaada nama tokkootu bari addunyaa kana jijjiiran beektu kan. Maarree gaafa milkooftan hawaasa eessaa yaadatu sun. Hawaasaaf beekamtii laachuu irratti rakkoo guddaa qabdu. Qabdu? Qabdu hin jedhin.
qabna. Walumaa galatti qabna. Ani sila na buuse sitti sin jedheera amma sitti na fiddee dhufteena. Inni kuni warra addunyaa harkatti baatanii deeman ilaallata malee ani miskiina rabbii dumbulloo of harkaan qabne maashinii koo malee nama baate deemu hin ilaallatu. By the way jetti miti faranjii maalumaafuu milkaa'inni qarshiidhaan hin madaalamu. Miti gaafa nuti taasiftanooti akkasii. Sirichi sinirratti nu hojjetu malee. Miti. Baay'ee natti tolte. Wal barra guutaan jedhama. Wal qunnamsiisaa hojjeta. Bulaan jedhama immoo. Ati moo? Eenoo. Ati kanaaf booddee anaaf bulaa miti. Oduun bulaa. Baay'ee natti tolte. Si waan adda addaati. Yoo barbaadde hojjettu soo barbaadde. Naa bilbili. Siin bilbili. Maari maaf kaatan otoo sirreessi. Nan jarjara. Ani wajjin qaba. Ani wajjin qaba. Haasaa keenya immoo jechuudha. Bilbileemanii xumura. Miti. Oduu. Maali? Soofitti immoo bulaa baase. Furriyyoo sitti jiraan baaba. Kunoo haadha ko. Oduun bulaa ko. Nagaatti. Siin bilbilan xumura. Hin bilbili. Maala akkana. Yoona. Hojii meeqa hojjadheen ture. Oduun hojii akka dhaloonni kun amma yoomitti kun bareedaa. Anis namaam nan dadhaba. Ganama ka'een ciree qopheessa. Mucayyoo kanan gara mana barumsaatti gaggeessa. Achi guyyaa guutuu hojii dhaqeetan guyyaa guutuu dadhabaan oola. Galgala immoo dhufeetan dirbaata qopheessa. Isa kamittiin ciccitama. Ani dadhabu. Dhugaa keetiin talako hin gaddini dhiisi. Gadduun hin barbaachisu bara. Ilaa kunoo. Ilaa. Huccuu kaleessatti nan qaqqabsiisaa jedheetan hin ture. Hin qaqqabsiisne isaaf kunoo natti bilbilaa jiru. Kaasteetti nim ture? Akkanumatti salphaadha miti siif. Ahaa. Anis nama jechaan turre sila. Namni immoo guyyaa hunda mijatuuf. Otoo ati sila gahee mana keessaa baatteetta ta'e an hojii kootiif hin hanqadhuun tureeyyu. Anatti qabachuu barbaadde yeree geefti. Nyaati hin jiru akkanaan hin jenne qofa. Hin jiru taanaan lola addunyaa sadaffaatu mana kana keessatti banamu. Kan beekee jiru. Ilaa kunoo. Mucaa koonni sadaffaa dhufu. Atillee maal hojjettaa miti? Mee mucaan kun dadhabaa jirti hojjettu wayii barbaadiif. Abbaan faa dhugaa isaanii jedhan jaallanneen baay'ee mana gaddisiisti. Ganama barii kaatee ciree qopheessitee kennoodhaan gara mana barumsaa geessite. Isa booddee immoo guyyaa guutuu uffata hodhaalti. Galgala galtee irbaata. Ani kana yooma wallaale. Mindaa hojjettuu bara kanaa hin beektu miti isin. Maarree akkas taanaan immoo maaf abbaan faa baadiyyaatiiti hojjettuu hin barbaadaniif. Deemasi. Laakki. Ijoolleen baadiyyaa hojjettuu mana namaa haa taatu kan jedhe eenyu? Akka durrii sitti fakkaatiin har'a manni barumsaa balbala irratti namni qaroomee jira. Ijoollee isaa barsiifachaa jira. Asumatti akkuma humna keessanii hojjettuu barbaaddadhaa malee. Dhufanis hojiillee sirriitti hin beekan. Ani immoo nyaata jaallu bareen jira. Intalli kun yaaduu ture. Maaf duuti osoo isheen hin duutiin dura ani fala bulaan bulbulees karaa boolees karaa baalees faddaalaadhaan barbaadee hojjettuu nan barbaadaaf. Maal isin? Bul. Oh. Affachoodha. Ani immoo hojjettu si qabbaneessitu si barbaade si fida. Naa jira. Dhugaa dubartii filatama ija namaa keessaa buusee tanan isiniif fide. Ishii kana. Yoo barbaadde dhibbu. Na biratti moo? Dhibbatu jira yoo barbaadde. Ati fedhii qofa qabaadhu. Ollaan akkam bultee beeka? Akkatti bule immoo abbaa beekaa jedha. Ani baay'ina isaanii otoo hin ta'in hojii hojjechuu ni dandeessi kan jedhu garuu barbaadeen. Hojiin dandeessii qofa ishee ibsu. Argitee muuxannoo waggaa dheeraa qabdi. Mitiiree baay'ee. Mooraan. Hojiin isheen addunyaa kanarraa hin dandeenye hin jirtuun sin jedhe. Fakkeenyaaf nyaata aadaa, nyaata ammayyaa, nyaata biyya alaa, kuruspaanyaa, ispaageetii, kan chaayina, shushaa sanamoo. Akkana jedhu isheen afaanii qabduun dubbattuu ofii isheen jedhu. Nyaata chaayinaa maalitti gurguramu isaan? Fakkeenyuma sanaayyuu nyaata biyya keessaa fakkeenya fudhatee haasuu hin dandeessati. Anaanuun jedhu mucaaqoo maaltu nyaatee akkana jedhu anaanuun odeessanaan jedhu maal habbee hiinuma firfirsite kan hin xaaxofte akka xaaxee bisingaa kaakaama deemte. Hojiidha kan maal goota? Hojjaadhaan mul'atu caafoo. Isa yoo walii galle jechuudha.
kutaa ciisichaa kan kophaa kun barbaada. Akkasuma immoo wifi jiraachuu qaba. TikTok kanan qaba. Miidiyaa hawaasaa isaan jedhaman hunda isaanii nan qaba. Nan fayyadama. Yeroo ngaleetooni boqonnaa godhachuu waan qabuuf kutaa ciisichaa kophaa. Giftii ko. Kun damni mi keessatti kutaa ciisichaa yaadaman jira. Ammatuma isaan hafanii ciisi maalu. Giftii ko ol seenedhani sindidu amma tole jettee tol seentaa ammatti hin qaanoftu. Inni rakkoon qabu. Mucaa koo wajjin kutaa ciisicha isheetii rafuu dandeessa. Dhiira moo dubara? Dubara. Maali? Laki. Ani ijoollee wajjin rafuun barbaadu. Kophaa kottan kutaa addaa barbaadu. Maarree deemi qam. Bilaawano karaan duuda lukkuu ta'u sokki. Rakkoon qabu. Ana wajjin gaaf tokko bubbulee tanan anis ishee wajjin deema. Isin qofti walii galaa. Waanuma dinqii argina bira bultee ati dhuftee jechuudha. Itti gaafatamtoota balaa qoonqoo sitti fakkaatu maatii kun gaafa teessee lula. Ajannu kan kee ajannu osoo kan shiddannu kan kee mahaa caalu. Giftii ko karaan duuda lukkuu ta'u. Yoommoo duuda lukkuu sitti dheeratte duuda miti sitti ta'uuti. Asirraan beela balbala siinii. Haafachi dhiisime. Mana dura turte maaliif baate? Ji'a 5 waan guuteef manuma jijjiiruu waan barbaadeef. Manuma jijjiiruu waan barbaadde qofaadhaa? Eeyyeen waan addaa maaltu jira? Intaa qabee afaan keensiin jedhe. Waan kana natti himteetta? Natti himi. Qabee afaan keensiin jedhe waan biraan. Maalati bilbiltee kottu naan hin jenne? Akkasii? Jedha. Galatooma. Akkana siin jedhu isheedha moo hojjechiistuun isheetu hojjettuudha waan hundoo fedhan. Bees dibala koo keessaati. Bees maanne ilaalcha kun rifeensa keessa irraa jiramaa. Sitti moo ani akkanatti siin gallakkisu. Kan gaardii eettamu, kan geejjibaa eettamu, sa'aatii kiyya kana midhana uleen si keessaa baasee jira. Baya bula walaa gala. Eessa baatee qaatu? Kan saatu sedih Otoo argiteetiin mana ciisichaa dhuunfaa kootiin barbaada. Maanni miidiyaa hawaasaa fayyadamaan jira waan ta'eef wifiin jiraachuu qaba. Maashiniin wayyaamiin jiraachuu qaba. Waan isheen lakkooftee dhiistusaa waliisaa walla. Nuti moomni keenya kana danda'a kana gochuu dandeenya abba. Hojjettumata akkas jedha? Hojjettumata akkas jedha. Baay'ee nama dhiba. Maali akkas jennaan siree keenya dhiisnee fi siree kennaa rafnaa fi haadhuuftu maali? Asiruma mucaa koo wajjin gosa rakkoo hin jirre adda nuti Kosi. Asirtu arabaa siyaasa miti jaalladhu. Kono isheen kun immoo ofiif ishee dhufti. Lakki ani hin barbaadu. Hin barbaadu. Maal jechuudha faddaalicha miti kan ergee baatu. Ati qulqulluudha. Namni hundumtuu tokkuma keessatti fakkaata. Isumatu karaa dugda duubaatiin sitti erga. Isheen kun daandii maraa natti gortee namni hojjettu manaa barbaadu jira naan jettee naan hin fidee dhufee nan. Nuti immoo ati dadhabdee hojiidhaas ooltee galtaa waan hojjetaa naan hin miidhama hundumti keenya. Gammeenis akkaakaamaas dulluma kana keessa kennuunis beekta. Kanaafuu dhimma kana akkatti ta'eef duukaa haasa'e adaraa kee dadhabee as baay'ee. Kan magaalaa sinimaami. Isarratti of hin dagatu. Miijaan mii tasgabbaa'e. Atis boqochuu qabda. Manni keenyas nagaa hanqatu. Ani keessaan qabu. Isa sun tufe. Sun tutti gaafatamu. Jaalladheen immoo maal taate ati? Waanuma nuti si dirqamsiisaa jiru hungooni ammatti. Amma osoo immoo hojjettu manaa qacaramuu didee immoo gammeen mootummaa abbaa irree natti ta'ee akkan du'uufidhaa ganamaaf galgalaa akka harree baddee galteetti nu hojjechiisaa jechuudha. Jaran mee gara golaa galaatii mari'adhaa golatti mari'achuu wayyaa. Lakki. Waan qobaatti mari'an waan tokko iyyuu hin jiru. An maatii baruun barbaada. Eenyu faana akka hin jiraadhu beekuun qaba. Abbaa warraa eenyu, haati warraas eenyu, ijoollee fa'i. Siccaaleen dhufte. Na beektu? Maal jechaa jirti? Siccaalee taniifi? Maarreewwan siccaalee jedhe. Dunka siccaalee dhakaa maqaan koo. Akkasii wayyaa sicaaleedha. Ilaa
akka warra tokko iyyuu ila mana ciisicha dhuunfaa kootiin barbaada maashiniin wayyaa miicuu jiraachuu qaba wifi jiraachuu qaba maal jettee tarreessuudhaaf yoo ta'e yeroo kee of jalaan fixeeniti deemu. Tilmaamu manna waan haasa'uu barbaadu anumaaf dhiisa. Ani kan dhufee hojii barbaadeen hojii sirriitti nan danda'a. Ani amma kan barbaadu nyaadhee boqochuudha. Waan biraa miti. Waa'ee gabaas immoo sirriitti nan beeka. Garuu isin akkuma dandeessan anaanis akka miine ilaalaati waan an jedha. Isa haadha warra waliin haasoftu. Lakki. Ani maatii wajjin haasa'uun barbaada. Namni maatiin taanee yoo jiraate garuu Lakki. Hundumtuu maatiidha. Orominu keessa hin jiru. Hundi keenyaa maatiidha. Maatiidha. Ila hojjettuu yeroo jedhamu maatii kana kan hojjettee nyaachiftu, kan miiccitee uwwistu, mucayyoo kan mana barumsaatti nu geessitu, mucayyoo keenyaaf itti gaafatamummaa guutuu kan fudhattuu fi maatii kana kan bulchitu jechuudha. maatii bulchuu tole haa ta'u. Ila nuti hojii baay'ee hin qabnu. Ganama kaatee ciree hojjettee maatii kana yoo nyaachiste mucayyoo mana barumsaa geessita. Laaqana yoo qopheessite sana booda guyyaa guutuu boqonnaa argatta jechuudha. Garuu yeroo baay'ee warra dhiiraa akkasitti yaada. Amma fakkeenyaaf isin yeroo mana ooltan taa'aa ooltu utuma olii gadi fiddanii guyyaa guutuu hin dhiyaamite. Nuufis akkasuma hojjettootaaf akkasuma. An garuu dhugaa dubbachuudhaaf guyyaa keessa daqiiqaa muraasa boqonnaa nan barbaada. Tole isaaf yaaddee hojii kee akka raawwatteen boqochuu hin dandeessa. Nama wabiisii ta'uu qabda. Hin qabu. Maal wabii koo abdachuurraa anaan na amanachuun caalu wabiin koo kuno waaqa tokkicha. Dhugaashiiti. Ilmoo namaati. Ilma amansiisuudhaaf otoo hin ta'in hanuma dhugaashii dubbatti. Kanaaf rakkatina anuu wabiinan ta'aati. Haa hojjettu. Galatuma waan na amantani. Galatuma. Kanumaan mindaan kee meeqa? Mindaan abbaa warraa wajjin haasoftanii yoo natti himtanu gola eenyutu natti agarsiisa? Naannoo sitti agarsiisa si caalee koo. Kottume? Ilaamee boorii kaasee hundumtu keessan aalaa ennaa yeroo ol seentanii kophee keessan baafadhaatii seena. Ani amma kophee koo baasuuf yeroo jedhu hundumti keessan godhattaniitu. Miila koo xureessurreedhaan dhiise. Alaaf manni tokko ta'uu hin qabu. Mitiree qulqullinni murteessaadha. Ajaa'iba! Faalli sitti dhufe gurra. Nuti illee ganama baanee galgala gala. Jira miti bulaan kan sagal mana kanatti kaatu. Amma sabiti kan na dhibbise naa. Ammoo sooma dhufee yoo na galchitiin jedheen. Qaama seeraa kamiin fidee dhufee agaagaan mana kanatti. Abbitaayotii oduu kun na keessatti cufte. Sumaan fidate kaakan. Sumaatu harkisee fide waan ta'eef danda'iga. Inuma danda'a. Eeyyeen.